isinii dubbisanii ammiliqa. Atau rakkoo dhageeffata. Makkootiin as keessatti dhageessan kan isin daalatan miti walichuma dhaggeeffattu jechuudha. Ati yaa toleeraa jedha. Ati yaa toleeraa tolee ilma deetti bara loon eegnu san birbirsa qarreetti. Ati bilii jirta gaafa raagaan guutu hiddaan si harkifnee dhabdee karaa dhuftu. Yaadatta laata maal inni irraanfattu isa irraanfattaati immoo keessattuu guyyaa gaafa qarsaa gaafa gabaa raagaan irraa hartee riqicha abbaa caakkaa gaafa biliin dhufee ganda keenya rafee ganama si geessee anuu gamatti hafee gaafas namni hin jiru aannan manaa hannee osoo jariin dhufina kukkutti bannee amma yaadattu silaa barris turee abbee si barsiisee waan qabu gurguree kan koo mana jaare qotiyyoo gurguree. An barumsa finne nana fee karaatti maamtu na hudhaa jedhamee nagaatti garuu yaa toleeraa silaa sin jaalladha akka ilmoo dhabaan si barsiifadha. Maaliif amma yoo naa dhuftee kan gaafatin akkamitti adii kanan hin yaafatin ani niitiis fuudhee ta'ee sabbaa ilmoo hayyuu nama guddaa doktaraati immoo kan dur dabarsineen yaadadhee si yaada yoo dhufte na argisi arguun barbaada horma doktorummaan wallaantee fayyista ani yaaddoo keetiin maaliif na fannista jedha. Isa kana isaan kun barsiisaa nam tokko tun dubbatiin dubbadha naboo dhiifama guddaata. Maalitti rakkaa'e yoo akkanatti dhugee akkana bishaan dhuguu yoo ni jira miti dheebotee waa dhugaa dubbisa keetti rakka'e walalocha miti jechacha miti dubbicha miti kana achi seenaa akkamii buusiftee barreessita garuu wama amma taaroo fakkaata miti ummata. Waan jaan argitu wayisi fakkeessa bootaa sana deemtee wama jechuun gaafa. Seenaa maaliyoon naboo yaadatti kennime. Nabaani. Afin boossan jecha tokko walitti fidee walala tokko jechuun danda'u. Galataa faana of kacha warri barreessitan garuu waan akkanaa kan hin wayyaa. Ani waan an dubbadhu dhabeenni isii maal tokko waan ani ilaale tokko keessaa waan ilaale keessaa tokko kan maaster jedhe linaa ajaa'ibeera keessumaa akkaataatti sagalee kana biratti amma tubbaa giraawundi kilaasikaalii jiraate bakka addunyaa biraa keessa deema namni. Galataa. Wizaawut kilaasikaalii. Ittumaan nagaatti. Barsiisaan immaa kana barreessan keessu taanaani. Nuqusataniitu nuyyuu nuqusataniitu miidiyaa irratti. Barsiisa waan tokko dabala dhugaa dubbachuu fi walaloo namaa yeroo dubbifamu yeroo isin dubbiftanu nam fakkii isaa ilaalaa turre viidiyoo isaa ilaalaa turre akka asoosamaatti jechuudha. Dabalata immoo yeedaloo isaa gaafa yeedaleessitanu moodela eenyu akka isiniif ta'ee irraa dhuftanillee ina keeka gara Dr. Zalaalamitti akka deemu. Kan lamaan irraa ilaaleera. Ajaa'iba filannoon jechoota keessanii akkaataan isin ittiin mana rukuchiiftanuu akkaataan isin tasgabbiidhaa fi qalbiidhaan itti dubbiftanuu waan jennu hin qabne isin dhugaa ogeessa barsiisaa waan taataniif qofatu hin taane ogeessa isaa waan taataniif abbaa murtee taatanii dhuftaniyyuu reefnaa gala. Ana abbaa murtee keessa hin jiru akkasumatti garuu jaalala barnoon qaba nan barreessa sun dhugumaa yoo xiqqatee mata duree 153 waggaa 13 waliin barreessisuma dhugumaa gaaf tokko laalla bakka laaluun nurra jirutti akkasumatti garuu kennaadha galataan jedheef ammoo nama wayitus keessa jiraata yeroo walaloo barreessitu gaaf tokko wayii inni jaalattaan barreessita yaalta nam tokko garuu gaaf tokko waasi keessatti hanqaaqa yaanni isaanii namsichi moodela ta'a
karaa sana qabattee hin deemta. Mana dhahuun kan biraati, gabaabsitee ergaa dabarsuun kan biraati, jaalalaan dubbisuun kan biraati, hollannaa dhiisuu, koonfidensii nati agarsiistuu fi nama keessa jiraachisuun suni kan biraati. Amma kanneen kana hundatti walitti dabalamanii walaloo ta'u. Cal jenneetuma jechuuf yoo jenne hin ta'u. Kanaaf aartii jechuun inni kan tokkoo jiraata. Isa barreesse caala isa dhaga'utu ittiin jiraata. Isa kana kan nuti rakkannu na of galchaa warri waa sirriitti barreessitan garuu toorma tokko jiraati. Cimaa wal barra jechuudha. Dhugaa wallahi hin dandeessu. Mata dureen 150 kun kitaaba ta'es bahuu qaba. Mata dureen tokko yoo hagana nu mararee yoo hagana nutti tolee mata dureen achitti hafan kun immoo maal ta'uu danda'u isa jedhuuf hin qirqirfamnan immoo barsiisa. As nu bahuu qaba. Garuma ta'e na ta'u as nu bahuu qaba hojiin kun. Akka turtanii dorgomuu qabdu jettu. Ulfaadha. So dhugaa himbaa kanallee barsiisaan kaanii edan turre barsiisaan hin deemtu. Eda Mansuurillee yaada tokko kaasee tokko akka carraa gastii godha dhufee seenee akkuma innis nu yaada nu jajjabeessuu kaasaa ture. Maaliif ijoollee Oromoo sagantaa garaagaraa qopheessinee jajjabeessinu kennaa addaa garaagaraa kan qaban jechaa ture innillee akka carraa falmataan achi ture. Kanaaf sana gaafa sappoortii godhatu tokkoffaa Oromoo illee walitti dhufa. Kitaabni keessan kan keenya baay'ee kan koo kan keessanii wanti biraan jiru walaloon baay'ee beezii waan hundaati addatti waan an barreessuuf osoo hin taane kan eenyuuf hungala walaloo keessa inni weellisu walaloo keessaa ba'a. Monoloogiin sululuukiin garaagaraa bifa walalootiin ba'uu hin danda'a. Walaloon namni dhaggeeffachuun barbaanne jechuun akka jaalalaan qabu ofirraa yoo ta'u dhabaate reeffattoota walaleessaniin kaayee dhaggeeffataadha yaadaan. Maaliif kanaaf barsiisaan samma diingata sinirkaa bahu ni 150 ammaa akkamitti akka bahu ilaalla gaateenye ilaalla. Sa'aatii 72 gidduutti as bahuu qaba kun. Nama jabaa tokko jira. Barsiisa ilaa namatu walaleessinaan jettanii tarii kan maral faaruq akka inni isin kolfisiise akka inni isinitti tole dhageessanitti kan sa'aatii achi isin kolfisiisaa laatan jedha yeroo inni waa'ee walaloo kootii yaadu'anii gamanumaan obboleessa kan koo saafaanis asii gidduutti argamee jiranis nama dandeettii walaloon isaallee yeroo dubbisu wallahi waan isin garaagarummaan kennama ilma namaa kun namoota walaloo dubbisan keessaa kan miira nama wantoota sana yeroo namni sun dubbisu dhaqee isinitti agarsiisu namoota hundaan kennamu. Saafaan innis nama dandeettii addaa bareedaa wayii qabudha. Obboleewwan wal bari dubbisi. Akkam dhagaa jirtu hundi keessaa? Jirra. Anaa dhufu. Jira baga nagaan nutti seefa. Yaa baga nagaan eedanii. Ol ba'uun dhabe malee galgala irraa walumaan turre. Dorgommii qofa osoo hin taane waan isin mudataa ture illee walumaan keessummeessaa turre. Irra illee ilaalina. Dirree walaloo kun nama macheessa sanumaa fi cinaan hirribaa ka'ee ol utaalee waa isiniin jedhaa ture. Kun mudannoodha. Seenaatti kan qabdu nu galmeessa. Gama barsiisaatiin yoo deebi'e hin dandeettanii koottaa qofa osoo hin taane hin dandeennaa koottaa akka nuun jechuuf nu yaamannu gale haa ulfaatanii. Garuu jecha ama barsaa afaanii bayira dhaabadhee an dhaame ergaan akka obboleessi tokko ittaan isaanii qabu namni waan harkaa qabu darbate lunnaa miti jette Oromoon. Tarii hojii amma 150 jedhan wanni caalu wanti biraa wanni hawaasa asiin baan jiraachuu mala hin beeknu nuti. Garuu 150 sun immoo madaa hodhu qaba. Aartii Oromoo keessatti akka gumaachaatti yoo dhiyaate wanti amma barsiisaa bira jiru akka barsiisaa bira jiru sanitti uummata asiin bahu gaafa as bahuuf karoorfame gulaalaa bira gahaa yaani namoota garaagaraa gaafa walitti dhufu immoo waan biraa uuma. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa kitaaba barreessuuf lafaa ka'e wanti inni barreessee goolabe jedhee taa'uu fi wanti eega gulaalaa wal'aansoo bahanii
ji'a ja'a booda waggaa booda gara hawaasaa ba'u waan biraati. Hanga silaa barreessaa san keessatti miira biraa uumuu takka jechuudha. Kanaaf wanti barruu kun ilma sanuu ilman kuf ilman duune ilman cabne ilman dab. Kanaaf akka salphaan laaltanii duuba keettanii dabalanaa jechuu barbaada. Asuma dhaamsa kiyya. Inni biraa hundi keessanuu warri waan kana galmaan ga'uu faarsaa kabalaa jirtan dhugaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Dorgommii kanarraa wanta addaa waan dhaanadha hubadhe dorgommiin marsaa jalqabaa amma adeemame kun nama hedduu onnachiiseera. Namni osoo hin galmoofne asuma ol utaaliyaa walaloo qaba jedhee dhufuun kun waan biraan seenaa. Namni keenya dura wal dorgommiidha yoo jedhaniin jalqabuma dhiyaachuudhaaf hin onnatu. Namni sadarkaa kana onnatee hamma silaa isin sadarkaa marsaa biroo qopheessinaa nurraa gabbuu jettanii takkatti nama argachuu jechuun kun mallattoo milkaa'inaa jedhee yaada. Sababni isaas namni tokko gaafa dorgomuudhaaf of qopheessu waa laalee of qopheessa. Kana dura wanti dorgomaan dhabameef nama dirree akkanaa nu qopheessa.